Jenne tokkicha carraa kenna. Baay'ee guuttadhoo barbaada. No. Saniif chaarjii rakai. Achumatti chaarjii. Injiru ani malee injiru. Kuni danda'amu sanuu malee injiru. Jaameen waan obsitee ba'uun danda'amu chaarjii irra godhi haase. Safooti muutii Godhi chaarjii irra gadama sussobdee. Kanaaf iyyuu amma furmaanni jiru carraa jiruun siifan haasoo kanaaf ammas taanaan wanti barbaadu na of kalcha dhiifama naa godhaati as gubbaan taa'ee naasoon maaf jennaan gatii konan beeka waan ta'eef kabaja keessanii fi jaala keessanii fan nufi dhugaa dubbachuudhaaf na of kalcha jecha taniif mucoo kana wajjin taa'ee naasa'uu barbaanne kanaaf jechan duraan jedhee maaf akka jetta uummata dhiifama gaafachuun uummata rabsuudhaan jedheen kaza anufan beeka maalidhetti sigala kanaaf ammas amanan daamu tanani yoo ishin deebitee ummatan ifama jette ammas ummatichi rakkoon qabu garaa dhiifama qabaachuu danda'a kanaala gochi ana dhaggeeffatu jaala kooti fi miti kan ummanni akkas ta'eeru sigala gochichi gochaa gadheedha lafa akkasitti akkas ta'u malleedha malee jaala morkisitti hin fakkaatiin ummanni kun hundi kan akkas ta'uuf lafti sun lafa akkasii miti waan jedhameef saniif ishee haadhoku kanaaf nagaan naa turas nan jaaladhaa sinan kabaja dhugaan jirtu kan wada wanti biraa yoo jiraate morki ifaa wajjin obsika amma obsi qabadhu asmarra nu turi qabadhu deemini sagantaa amma jaarsi xiqqaattus kaanuti akka jaarsa biyyaatti teenya waan ta'eef jaarsi biyya xumurreera nagaatti si eebbisee si gallakkisutti utaaltee ba'uun hin danda'amu wayi sagantaa beellamannee dubaana Tifo kono of kalchas ninje dursan of kalchas ninje mali filafan de way tolle tanan mi waye nyo aso nare bellama gabanna duga jirtu sette ber wanti bira yo jirate information bira yo jirate annatti matitan ngafata machuda sanifi dugan jirtu kan madamaf kanafi nama kana nala wanti bira na fi nama kana jiddu ke ukabachi si marki enyumma ke barbadu da fi to kofamo bakka sida hace bakka guyya hace titishin kana goduni shi baye mira ke janu japse kun guyya gadda gota ke nya duga salle guma salle damneda nyama ukabachi si muyti kabadu ta mai utu fi bata tille yo ati bata shira kabdu achu dabbatte duga ke ni kan matatana na wa saudini billa so jelgarun kan kun fi awasa hace da daga san kabdi male في كتير متي ماركي. أوه يبقى سما. ما لبيشرا ما لان كبار. ننجالت دمونا جالت. أنا نجالت نبيكوني. كوي ماركي أتي بيتي كبر بشيل لالي. كفيني شيء نمر ديبته دولون شاما فرسته تسوني إنه دولو تلله من شاما نفرسنو بله جروا. كنا ما تتدبلن. ألو تبرات ألو تجوتا كباجو. ألو تيدوغو غوتا تتكلم. ولا كيف أنا كاسيف أنا كنا في كباجة كيسني في بار. arraban fidina ka كنا كيف أنا هاسوف. ويتي كباجة كوكي شنا رجيب بنا. إشينا رجيب فتو. دبل كنا. سنديكو ناكا بجماعيس نجالا توندا كيسني موركي وده بوليت نجالا. كنا رجيب فتو كفوا. كنا رجيب فتو دنديس. كنا رجيب فتو ملو. Dhaggeeffadhu mulu siifaa kennamu morkii yaadu. Arraa walii kennaa gaas maal mana daa'imaa gurnaa ka'ee. Na ragge fada shaye mulu ragge faddo bagana gaan nufte jalqabarratti morkiin ta'ii sarate ta'ee fi quuqama jirulle akka ummatatis akka saatis kaasee jira gochi ati goote sun gochi akkasitti nama dabbaru sun goote sun maaliif akkas gochuu dandeessati bakka galatoomii mana kana faaraadha MBQC anama sini wal beellamne tanis ani bojaan mana kokootedhe halkan saati sagaliin ka'ee dirree du'a galee isuma dhugaan sinin jedha taa'u otoon dadhabaa jiruutiin taa'aa jira dirqama kiyya waan ta'eef sababiin isaa tokkoffaa akkuma inni haasa'eyyuu morkii baay'ee naman kabaju dhiibbaa namni biraa narra geessisen illee naman isatti bilbiladhee itti haasa'adhudha malee nama akka amma jedhamu wal beekuu wal tuffachuu miti jedhamu kana morkii irratti godhe miti dhugaa jiru ani gabaabseema social media irratti bahee omaallee dubbadhee yaada kiyyeeyyuu nama ibsachuu hin dandeenye ani viidiyoo hojjechuurraan addatti dhugaan jiru guyyaan gaafsanaa tokkoffaa guyyaa gaafsanaa ta'uun na dabbareera morkiis haa ta'u walumaa galatti jechuudha jilba ilmaan oromooti gaditti naa godhu harkumaan tuquu kiyya wanti ani beeku hin jiru guyyaa kanan viidiyoo argee yoon argu narrifadhe beekte nan bilbileef ofuma kiyya morki maalinni mana galaamata akkatti maala sirraa liqeeffadhe ndomme akka qalbii wayi ilaale beekte kutamee tunaa ergame mulu viidiyoo sanan argine jechuudha innaan inni baay'ee ma tokko aareenatti dubbatee waan barahaa keessa deemaa jiruufis konnekshinii na yala qabaa ture amma erga dhufee galee viidiyoo sana hunda laalee
morkii bakka nan hojjedha viidiyoo wayii hojjedhee nan gadhiisa hoggaan asii ol deebi'e immoo bojaadhaas bilbilee guyyaa bojaa sadiini gaafan ol deebi'e viidiyoo hojjennee gadhiisna ammaaf garuu har'a galgala kana akkan galeen viidiyoo tokko hojjedhee gadhiisa jedhee itti haasa'ee achirraa morkiinis miira aarii keessa ta'eeti ammaan natti dubbachaa ture anis ifaana tiktookii waan itti sadiin hojjedhu hin qabu dhiifamettee gaafadhu minaaminaan jennaan indee ani koo siinanii dhiifama gaafadha innaan uummata gaafachuu qabdaadhe amma asirra shaamaa farsitee minaaminaan jedhamu kuni laali namni keessaan maalidha mulu wanti kun jedhee natti ergeera tokkoffaa ani dhugaan siin jedha dukkana keessa taa'een jira daandiin deemaa boroolan deebi'a rabbi mana kiyya nagaan nan galchiin gonkuma akkatti akkan tuqees hin beeku maaliif akkan tuqees wanta ni beeku hin jiru viidiyoo man argee anis qixxuma keessan viidiyoo argee ofii kiyyaa rifadheen anatu bilbileef malee inni naan bilbilli innaa maalan jedheeni bakka gaafa suura kiyya gadi garagashanii ishii taacee ajjeesise ishii taacee nyaateedhani biyaansi koo namni keessaan otoo natti ergee amma kunoo an keessaan naa barreessitan jirtu siifuun kun dhuftee koon mana waadaa deemna anis hin beeku dhugaa dubbachuudha hunduma keessanuu beeku morkii maafi bojaan beeka as keessaa ishiin deemna cufaa hin baana maaliif mucaa kana itti dhagaamuu danda'a saatiin omaa hin yaadne kanatti immoo ani immoo otoon omaa harki kiyya itti yaade yookiin sammuun kiyya yaadiin ajandaa yeroon ta'u kanatti anaanis natti dhagaame ammuman siin jedhe morkii dhiibbaa namni biraan irra geessisuunuu namaan akka obboleessaatti itti bilbiladhee itti haasa'udha. Innaa walumaa galatti an ammas silkii chaarjii godhadhottanii kilaasii qabeen jira chaarjerii qabadhee hin baane cufeeni kanan persentii 7 kun akka turtuyyuu godhe sababii mucaan guyyaa naa dawwalaa ture bojaan galgala argamuu qabdanaan jedhetti switch off gochaatiidhaan ayyoonaan ga'ee obbira homaan qabu. Kanaafiyyuu walumaa galatti ammas dhiifama. Hundi keessanuu viidiyoo hojjedhu gadhiisi soo'ettan hojjedheen gadhiisa. Amma kana waanuma yaadne fagaateera sidhee wanta ni yaadaa jiru hin jiru beekte. Amma ennaan argu garuu ofii kiyya sammuun kiyya sirriin jiru bakka dadhabbii kana hundarra taa'ellee ciisuu dadhabaan jira jechuudha. Hayyee yaadni ishii kana fakkaata viidiyoo hojjetteen gadhiisuudhaan. Sooree gashi jaara. Sooree itti godhanii argaa hin jiru wanni as jalatti. Nannabe ababaa darbadhu mee soore. Barreeffama barreessaatti godhoo jirti. Naamee katargateera akkamitti argina ree? Sooree ababaa tokko kenna. Ababaa darbadhu mee soore. Si wayyu meeron si wayyu na dabattu. Amma argee bakka. እና ማላ ሶፍቱ ላይ ስራ ሙርኪን እንጂ ማል ምን ላይ ነው የምናወራው? ቆይ ናቶም ነማፊና ሱኔ እንጁራታፍ ኡመታ ኦሮሞቲ ሞርኪን አካ ዱንፋሳት ያሳይ በረበር እንጀዳማይ ዋዳ አካ ዱንፋሳት ያሳይ በራ ይንፋ ሶ ወልቱፈቹ ባኔ ኦሮሞ ቱፊ ሰንቱ ከናፋር እስኒ ገለ ሶሬ ሲፈርጌ ነገሩ Ammo so bakka yoo ittiin tolle maal ta'ama beektaa waada sagantichi sa'aatii isaan lamaatti tolutti beellamama. Injinnu nama dhuunfaa duuba wanti sababni nu haasofnuuf illee hin jiru. Isheen Siifuu hin xumuraan inni amma dhiifama uummata naa gaafadhoodhe silkiidhaanis walitti haasa'aa turre miti ana miti dhiifama naa gaafadhu uummata kana dhiifama gaafadhoodhe miti mana tokkichoottas dubbadheen bahee eshi boru viidiyoo hojjedhee nan gadhiisa nan gaafadha jedheen bayanam ati koottennaan walillee beeknu ammas kabajuma keessaniifan dhufee dirqama nan balleessa taanaan dirqama sin dhaga'uun qaba miti sin hin dhageenye taanaan boroon kufee dhukkubsadde anaanis namni eessa jirti naan jedhu hin jiru dirqama kiyya ammasi kana godhii balleesseera miti balleesse itti yaadee miti dhugaan sin hin jedha dubbachuu hin danda'an rabbi suma dhuguma himimmantu na qaba waillee dubbatadhee nama ibsachuu danda'u miti garuu itti yaadeen goone miti kana balleessaan kee kana ta'inaan jedhaati waan sin jettan sana nan godhaan. Ayyee ol faadhu kabajame. Kanuma namni nama ajjeesellee gumaa baaseetu darba. Ani akka kootitti bagaa dhuftee isa dhufteef immoo namni dhiifama si gaafachiisnu as waan hin jirreef ani akka kootitti achi
goota keenyatti ija keenyatti dhabne dhugaa Haacaaluu qofa miti qeerroo meeqatu itti dhangala'e guyyaa san guyyaa gaddaati achirratti mirga mucaa bichaa osoo hin taane nuti goradhaa kanyudha deebisee jiru. Mirga mucaa bichaa osoo hin taane mirga Oromoo guutuuti kan dhiibde sii galee muti goradhu mulii. Kanaafuu ifama uummata Oromoo bal'aa viidiyoo odoo hin taane asirratti akka gaafa nu barbaadneetu si yaamne waan dhufteef galatoomi. Uummata Oromoo ifama gaafadhu morkiin inni hin jiru waan jennuun hin qabnu ani gama kiyaanii. So nuti